Ashama harka fuune arrame obboleessa keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan kunis maqaa isaatti mee maqaan kee maal jedha? Eenyu jedha maqaan kee? Gaaddisaa naan jedhama. Gaaddisaa mee har'aan tana guyyaa har'aan tana aktivistoonni Oromoo warreen akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Shamshaddiin Xaa hidhaa hiikamuu isaaniitiif mee maaltu sitti dhagama? Kanaaf gammachuu guddaa na dhagama akka nama tokkotti. Gammachuu guddaatu sitti dhagama. Mee aktivistoonni Oromoodhaa kun hidhaadhaa yeroo isaan gabbaan uummata Oromootiif uummanni Oromoodhaa bilisummaan Oromoo uummata Oromoo sadarkaa kamirra jireettee yaadda akka nama tokkotti yaal Gaaddisaa? Amma akka mataa biyyaatti sadarkaa bareedarra jiran jedhi yaada. Garuu immoo hidhamtoonni keenya nuuf bahu baay'ee hedduu tokkaan gammada. Namoonni hafanis ni jira. Illee akka nuuf bahu akka dirqama sagalee tuuni dirqama irraa. Egaa daawwattoota keenya mee uummanni Oromoo kan gartee asirratti nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu jaal